Me surprise kami ija sihidi makida hisika he romantiki alga biti alga hana farsha gori ajira dima hana billet dirgum gori champagne asi basin kai shama tin tikapsise wow ganda ababa mali hana nanake ija bicha na hido sontan injirami ija tana na hide sitin gitana na goda onna badate sirba afan ingilifa kana oh ya baby ilkaan shorfen anjelan dikozi ilkaan ki yakun beta ilkaan haftami wanta efi addam fafagate jirata yero ba ejirenya sa keessatti arsota keessa dirqama osoo nama tokkotti heerum sin jedhani eenyutti heerumta arsota zafaan jedhan keessa jecha Dr. Asli fi Hamza Sheikh Jabir osoo tokkotti dirqama heerumu qabdi sin jedhani eenyutti heerumta durummaan kee otoo waggaa meeqa dhabdee wahi sitana nagaafachuu osoo baatti beektaa modaatti qaba. Ani suufi bicha bareedu. Ana rabbi jaalatu. Dubartoonni garuu bareedina nama na caaluun barbaadu beektaa ani tun. Gar orre maal jedhee siifaami. Baay'ee jaaladha. Very cola, very fanta. Yes. Very cola, very fanta. Yes. Bakka kanatti naa guutee na jala jechita beektaa ingilifi kun baay'ee keessan gaana. I mean, no bareda or no bareda. Lamaan keessa amma tokko wasan taate. Laani bareda malee inde kan inni barenne maaltu bareda addunyaa kana irra jettee yaadda. Me yeroo noota awwala jechaan dhiironni walqunnamtii godhansan jecha akkam ture mee yeroo sun bareeda ture immoo bareedan ture waytiin awwalaa hanke. Ani yeroo sanitti anaaf guyyaa jalqabaa ture achi duuba dhiirri maal akka taate iyyuu hin yaa yeroo jalqabaa hanke akkam ture yeroo jalqabaa hanke akkam ture bareeda or no bareeda. Dhumarra bareeda malee jalqaba hin bareedu. I mean, no bareda or no bareda. Lamaan keessa amma tokko wasan taate. Laani bareda malee inde kan inni barenne maaltu bareda addunyaa kana irra jettee yaadda. Naa jechaan yeroo awwalaa fi galee yaa siqaayii wantoonni babbaayee waan jiraniif namoonni baay'een yaa jejjeran sababa sanumaaf. Yaa ni bareeda malee. Okay, me why jalla no himi ka tu kosi. Why fikri kana no himi. Why fikri kana tu kosi no himi. Yaa jaalala jechuun dhugaa namatu beekee ittiin fayyadamu malee jaalalli ifa jireenyaati. Jireenya kan keessi ibsiti jechuudha. Jaalala nama fakkeenya keessattuu nama jaalatte tokko argachuun nama tokko duraan dursee ni jaalatta. Jaalala tana wajji yoo argatte ni gammadda. Jireenya kan keessatti raahaa si uumti jechuudha jaalalli. Duraan dursitee jaalalatu dursa waan ta'eef gaafa jaalala qabaatte gaafa nama kana jaalatte ati jireenya kan kee jireenya gammachuu yookaan ammoo akka abaaboo jechuudha abaaboo birraatti laliftaa jechuudha yeroo jaalalli jiraate. Kanaafuu ana biratti jaalalli very milky very sugar or maal jedhee siifaami baay'ee jaaladha. Very cola, very fanta. Very cola, very fanta. Yes. Bakka kanatti naa guutee na jala jechita beektaa ingilifi kun baay'ee keessan gaana. Ishi yeroo hedduu dubara qofa gorsitaa dhiira maaliif hin gorsine dhiiris baay'is komataa ta'in jirti maaliif dubara bicha gorsitaati. Yaa dubara bichaatti wanni gadi qabuufi yeroo baay'ee kan miidhamu dubartiidha. Badaaf miidhamu sin jedhani. Dhiirris namni miidhama garuu dhibba keessaa paarsentii irra guddaa kan miidhamu dubartiidha jechuudha. Ni argita jechuudha yeroo baay'ee miidiyaa kan irratti wantoota garaagaraatiin viidiyoolee garaagaraa haasaya garaagaraa mana ijaazatti fidanii tumuu maal godhuu qarshii irraa nyaachuu waa baay'ee gama haadhaaf abbaatiin rakkoo irra ga'u yeroo baay'ee kan miidhamu dubartiidha waan ta'eef dubartiin burcuqqoo lafa buute yookaan ammoo hunqulaalii lafa buute jechuudha hunqulaaliin takka yoo lafa buute hin deebitu tasabbartee dhiifta burcuqqoon takkas yoo lafa buute akkas dhiirri garuu kufee ka'ee yookaan ammoo gatantaree ka'ee ka'uu danda'a. Dogongora fedhe raawwatee ka'ee dogongora fedhe sun irraa hin laallamu. Bultii keessa seenee abbaa ijoollee shanii ta'ee abbaa ijoollee jahaa ta'ee deemee akka haaraatti tabiraa fuudhuu danda'a. Dubartiin akka garuu gaafa shan dhalte gaafa ja'a dhalte yookaan ammoo gaafa mana dhiiraatu seentee baate maqaa godhatti gatii ta'ee fi
Kanaaf jecha xiyyeeffannoon kiyya dubartoota irratti. Sa. Ya, wala bareeda. Yaada bareeda. Ya. Dubartii baay'een babbareedu barbaadee miikino. Asii qaqqaba maali kan isii galee. Mee akkamitti akka jarri hin gorsita waan ta'eef ati doktoraalee sii galee karaa tokko tokkoon doktora. Naamee maal jettaa nama qaama jira fuula kana fa'aa moodeelii kana fa'aa ta'uu yoo barbaadan maal godhuu qabame? Yaa dubartiin irra caalaa wantoota bareeduu yoo barbaadan bareedumsa yoo barbaadani qorichoota fakkeenyaaf onlaayinii irratti gurguramu yookaan mana yaala doktoroota garaagaraa irraa kennamutu jira. Yeroo ammaa kana keessatti doktora jechuun simatu ofiif doktora malee doktorri siif doktora hin jiru. Gatii kana ta'eefi ati wantoota naannoo kan keetii wantoota mana kan kee keessatti hojjetamu dubartiin takka yoo seeraan itti fayyadamte isa san tartiiba deebistee jechuudha. Fakkeenyaaf namni keenya ni jarjara. Waan tokko yoo hadha hojjedhee jedhee hadhuma duroomee hadhuma haftaamee hadhuma haadha qabeenyaa ta'ee bahuu barbaada. Hadhuma yookaan akkasuma hadhuma bareedaniitiin hadhuma ol bahuu barbaadanii jechuudha. Akkas osoo hin taane wanni hundinuu fi yeroodhaa fi tasgabbiitti hajama akkuma raayyaan jedhisanii. Kanaafiyyuu wantoota garaagaraatu jira. Wantoonni dibatanis wantoonni irraa bareedan waa hedduutu jira walumaa galatti. Hojjechuudhaan fakkeenyaaf waan akkamii fa'a. Timaatima haa nyaatanii? Yaa timaatimiinis ni jira. Timaatimiidhaa fi sukkaaras walitti dibachuu ni danda'anii. Ammas zabaadii yookaan immoo yuugoot jedhama afaan Ingiliffaatiin. I don't know yoo dogongoruu baadhee. Innis baay'ee barbaachisaadha. Yaa sirrima. Neeshi. Ammas tarii deebi'eetiin kunni barbaachisaadha. Afaan irdiidha afaan Ingiliffaatti maal akka dhantu beeku. Isinis yeroo galgala irra caalaa dibanni dubartoota bareechisu isa galgala dibatan jechuudha. Halkan osoo dibatanii rafanii irra caalaa baay'ee bareeda biyya ormaatti. Itti fayyadamaa dubartoonni kenna. Doktora. Anuu kanaa barkitu burtukaana fakkaadha bareeddi shamee akkam bareedaan jiru qoy. Obseen akka jenne. Anjalaatiin injalaa barakino. Ani jedheera. Akka hankeetii kana haa bareedanii jedhee baraayilee. Akka hankeetii kanatti burtukaana haa fakkaataniif dubartoonni tokko tokko maal godhachuu qaban sii galee. Dubartoonni tokko tokko waan gochuu dhaban dhiisaniitiin akkana taasisanii jira. Saniifiyyuu mee amma akka hankeetii kanatti haa bareedan jarlee ofii bichaa bareedullee hin taatu bara. Yaa anis ofii bicha bareedu. Kana rabbiillee jaalatu. Dubartoonni garuu bareeddina nama na caalu hin barbaadu beektaa aniin tun. Bakka saniif waan dibattu ati ittiin himin kabaastee xiqqeessa Ani tomatti. xiqqoo itti mamanii guddaa miti. Sirrii bakka. Keessattuu ammoo dhungoon dhiiraa tun Dr. Asli. Dhungoon tun dhiiraa tuuffaatii baay'ee qorichaa beektaa viitaaminii of keessaa qabdi na fakkaata. Yaa sun sirrii dirqama malee maal taasisa? Sun dirqama. Sammalee isaan hin ta'u motorri sammalee ka'uu hin danda'u maal taasisa? Dr. Asli fi Hamza Sheikh Jabir osoo tokkotti dirqama heerumuu qabdu jedha dhi'een nutti heerumtaa. Dubrummaan kee waggaa meeqa dhabdee? Waa'ee isii tana nagaafachuu osoo baatte beektaa modaatti qaba. Jechaan ijoojar lamaanuu singilii taatee jira. Ani Hamza Sheikh Jabir wali Hamza Sheikh Jabir Dr. Asli na wayya indee maal jetta Dr. Asli na wayya. Dr. Asli si wayya? Yaa maaliif maali jetta abbaa. Yuutubaroota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattaa? Akkasumas tiktaatoroota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattaa? Tiktaatoroota keessaa namni akkaan dinqisiifatu yoo jiraate Nasiri Aanuulee baay'een dinqisiifadhaani. Ammas baay'een jaaladhaani. Yaa. Nasiri Aanuulee baay'ee tokko dinqisiifadha. Dhiirri akka isaan ni dhalatti laata waan jedhu ammoo anaaf mataa kan kotti gaafiidha waan ta'eef Nasiri Aanuulee baay'een dinqisiifadha. Nasri Aanuulee. Yaa. Asumaanuu dhageetteerta. Yuutubaroota Oromoo keessaa eenyuun yuutubara kam dinqisiifattaa? Yuutubara Oromoo keessaa kan dinqisiifadhu hangara yuutuubii kanallee baay'eellee hin dhufu. Garuu namni akka yuutuubii keessatti dinqisiifadhu yoo jiraate ibsishaan yuutuubiidha moo akkam? Ibsishaan tiktaatara. Okay. Ibsishaan tiktaatara. So yuutuubii ka'eetti hin jira filannoo kana keessa galchii argite. Bakka yoo ati yuutuubii seeraan nama fayyadamtu taate isa rakkoon qabu jecha.
yuutuubaroota keessaa namni dinqisiifadhu yoo jiraatan namni yeroo dheeraaf namni hordofaa ture yuutuubara keessaa tokkoffaa si'ii fi haadha manaa kan keetii kabajamtuu jaalatamtuu obsee ka achirraa fi ammoo Yaasin Ooroo nama jedhamutu jira jechaadha yuutuubara ummata sanniin baay'ee tokkon dinqisiifadha Yaasin Ooroo baay'een tokkon hordofan yaa galatomi Yaasin atillee galatomi jedhiin anaaf si jecha Ishi amma eeggadhu kaagaa fiddan aarsoota keessaa dirqama osoo nama tokkotti heerumsi hin jedhani eenyutti heerumta aarsoota zafaan jedhan keessaa jecha Shukrii Jamaal okay Shukrii Jamaal mee koomantiin ati hin daganne kan namni si arrabse maal jetti koomentiin an hin daganne kan namni na arrabsu keessaa yoo jiraate ta ilkaan shorfeenaan jedhan diqqoo isii ilkaan kiyya kun beektaa ilkaan haftaami waan ta'eef addaan faffagaatee jiraata yeroo baay'ee jireenya isaa keessatti abashtaan yaa namni tokko bar akkana waliin maxxaneellee jiraatu hin ta'u bar wajjaan fagaatee yoo jiraatu jaalalli baay'ee namni waan kana beekne na fakkaata jiraatan walitti hin bu'anii amma yeroo baay'ee yeroo ilkaaniif ilkaan walitti buutu jira ilkaan kiyya guyyaa takkaa waliin na bu'ee hin beeku jechuudha namni garuu ta ilkaan shorfee gizeenaan jedhan deebi'eeti Inda gadduan kana ta ilkaan shorfee waan ammoo ana akkana jirtu kana burtukaana ta fakkaatu tana ta ati maanu sa'a tokko na laaltu tana isaan maan jedhanii fokkattu yeroo naan jedhan mee hin jedhama jechi gurreetti hin jedham wallahi hin jedham faranji she is beautiful wallahi jedham garuu ijoolleen keenya fokkattu naan yaa la Freewantan ta'am malee fokkattu waan jedhamu me dhiirti soo akkami surprise goote des jedha romantic maqaan jiraami romantikiidhaan akkami soo surprise goote des jedha yeroo tokkotu jiraanti yeroo tokko yeroo ati cannaqamtee jireenyuma kana maaliif dhaladhe laata maal godhuu laata jettee jireenyi sirratti wal ga'ee yaanni sirratti wal ga'ee ati jibbitee jechuudha osuma abbaa manaatis qabdu osuma ijoollees qabdu osuma qabeenya qabdu mataa kan irratti guyyaa yaanni wal sitti ga'eetiin jimsi godheetiin guyyaan sitti dukkanaawwali jechuudha guyyaa akkasiisanii sarpiraayizii guyyaa akkasii sarpiraayizii dagadhu miti guyyaa akkasiin osoo sarpiraayizii nagoote dhiirri waan an se'anne tokko keessatti surprise surprise kami ija si hidhee makiidaa keessi kaahee romantikii algaa beetitti algaa kana farshaa godhee achira diimaa kana billatti dirgam godhee shaampaanii asii basiin kaahee shaamaa asiinitti qabsiisee waaw gandaa keessatti bishaan keessatti abaaboo maalii kana nannaqee ija bichaa na hidhee osoo hin taane jiraanni ija tana na hidhee sitiingii tana na godhaa onna baadhatee sirba afaan ingiliffaa kana oo yaa beebii ay arabzi hiyad akkas jecha kabarbaad dhiirri yeroo baay'ee ati kun hagana geetta akkami ol si fuuna jedhanii na sodaatanii I don't know garuu ani irra caalaa dhiira ol fuudheetiin hin jiraanti sirba ingiliffaa kana naa sirbaatiin na wanna baay'een dinqisiifadha baay'een jaaladha durummaan kee waggaa meeqa dhabdee waa'ee si tana nagaafachuu osoo baatti beektaa modaatti qaba madaan bara yoo taasaan namarraa baddi durummaa kiyya garuu oddoon se'atiin kan gateessi ammas taree deebi'eetiin 1991 yeroo daawud ibsa aangoo keessaa bahisan kana caanaa dhawa amma waggaa deemsanii hin jetteef taa'an hiriiraati oota waggaa meeqa dhabde 1991 jechuun bara akka biyya kanaatti bara biyyan jiraatutti laan waliigala kam waggaa meeqa booda waggaa meeqaatti sin jedhaadha yaa waggaa akkas 11 ni gaya oota waggaa 11 dhabdee chaate immoo waliigalatti hanga durbummaa ta'an kan koo kenne yookaan ammoo galla kenne jedhamu garuu na booji'ani waggaa 11
Kanachaan oota amma umriin kee 23 yaa waggaa 23 23 chaan kudha tokko irraa oota bulii 12 jechaadha. yeroo bulii 12 oota waggaa 12 chuki oota waggaa 12 chaa beekeeti miti beektaa kuwaasii waliin taphanidhanii na waamaniiti kan nagala jiru amma booda jiraattu mobaayila dhabuu si wayya moo wal qunnamtii saalaa dhabuu si wayya? oh my god jiru amma booda jiraattu jecha mobaayilaa fi sanni lamaan keessaa tokko dirqama. lachuu dhabuu hin danda'u haashee tokko dhabuu qabda kaminni yoo inni sun jechuun hin jiraa miti nama sirritti waxxaramaa namaa jabaa namaa kan yookaan na jijjiiru hin taane mobaayila dhabuu naa wayya. mobaayila filatta moo isa filatta? isa filadha malee. isa filatta dirqama. mobaayila abaddocha. yaa mobaayila abaddu maal godha isuma mobaayila kooti waan ta'eef isuma taptap godha. TikTok ni jiru, Instagram ni jiru, wanni takka Facebook ni jiru, wanni maa takka jiru. YouTube ni jiru, wanni maa walaatu ni jiru. TikTok kun irra caala anaa fi maal akka jedhu hin beeku garuu ammoo isuma filadha bas. Okay. Yeroo dhumaatiif yoon bootte maaliif bootte? Bootte? yaa maaliif boosse yoon boosse maaliif boosse? yeroon dhumaa ka'an dhugaadhaan booye yoo jiraate akka malee rifadhee booye gaafa Hacaaluun gaddi kiyyas tokkoffaan jabaan ka yoo hin dagalee yeroo dhumaati jecha yaa gadda sanii ammas ta'ee deebi'ee imimmaan kiyya kan daangaa hin qabne ka booyes yeroo dhumaatiif. qaama dhiiraa irraa maal jaallata? rifeensa laphee irraa jaalladha. rifeensa laphee irraa isa rifeensa daratii isaa irra jiru hin jaalladha. rifeensa daratii irraa jecha. yaa. yoo lakkana irfaarungii baay'ee qabdaa jecha. ishii mara faataa. bareedashi. wayne. amala dubartii irraa maal jibbita? amala dubartii irraa wanno jibba hinaaffaa jibba yookaan ammoo qinaati. Ishi amala dhiiraa irraa moo wanni ati jaallattu maali wanni ati jibbitu maali? an dhiira irraa wanni jibboo jiraate dhiira dayyuusee tokkotu jira jechuudha kan hin jiraa miti ka akkuma saree dulloomeetti sareen dulloome yeroo waa kana akka tasaa akka abdiqaa akka waan sheexanidha ol ka'ee wuuf jedhee ka'ee deebee gattaa'u jechuudha. akkasuma dhiirallee jechuudha kan qiphaan bichaan afaan bantu maaltu ga'e hin jenne maaltu hanqate hin jenne eessa ooltan hin jenne eessa bultan hin jenne kama bayee galu akkasiisan hin jaaladhu dhiira akkasiisan. dhiira yeroo gales yeroo bayees sagaleen isaa qe'eedha qabda ammas anas jechuudha akka dubara takkaatti hey naan jedheeti sodaa isaa onnee tiyya keessatti uumu nan jaaladha. wanni hin kimaatti addamu wallahi nama ajaa'ibatti lafa deematiin ta'u si kana silaa samii fi lafa tana hedduutti karaa wayii si ijaaran jedhe achirra akka deemte deemu. osoo argame nan barbaadan waan barbaadu barreeddii kiyya dandeettamee waan akkasiisan obseen akka hin dhageenye garuu. laa hin danda'u waan akkasiisan. kan hin danda'u waan akkasiisan. kaagaraa qixxii kana keessa jiru. ani osoo si ta'e akkas osoo ta'e bareeda jechuudha. Okay, walii gara mataa dubbii gaafiin keenya asirratti dhumateetti nin jira. Baay'ee tokko nu gara ta'uu siin jira walla baay'ee tokko naasanaanaatti nin jirtaa nu kolfisiiseetti nin jirtaa gaafii deebii bareeda ture. Mee dhumarratti wanni ati jechuu barbaaddu yoo ka jiraatu carrasiifaa kannu. Yaani wanni dhumarratti an jechuu barbaadu yoo jiraate Oromoon nuti wal malee hin qabnu. Anis si qaba atis na qabda. Dogongora walirraa wal gorfataa hammeenya walii dhoffataa bakka jirrutti fakkeenyaaf uummata Tigree kana yoo argite yookaan ammoo uummata Amaaraa kana yoo argite
walitti wacaa wal guddisanii jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube TikTok ma keessatti iyyuu namni tokko TikTok isaa kaleessa goota yookaan TikTok hadha yoo banate boru bakka biroo jira jechuudha. Ammas daranii ijoollee feemasoota isaanii sirriitti guddifatanii sirriitti eeggatan. Ijoolleen keenyas waan akkanaa kana itti haa baratu jedha. Dhiirri keenyas ammoo yeroo baay'ee jaalala keessatti uf kennuu waan uf kennuu jedhamu qooda keessaa fudhachuu shamarran bichaarra ilaaluu osoo hin taane dhiirri yeroo ammaa shamarran bichaarra ilaalanii shamarran nurra bichaa hin ilaalinaa jaalala jechuun barbaada. Kanuma waan itti dabarfattu jecha. Kanuma. Galatoomii anillee wallaahi lazim yaa'u waanuma siisanii walii gala mataa dubbii ani tokko faratti baay'ee tokko sagalteeffachuu barbaada waan ani gaafii deebii akkana uummataa isa gaafatu sin jedhee hayyee rakkoo hin qabu nan jetteetiin jechaadha. Kabajaadhaan na deebistee akkanatti argaa fi deebii bareedaa hana akka goone kataas ta'eef baay'ee tokko na galatoomii awwarra sin jechuu barbaada baay'ee tokko na galatoomii. Lama faratti uummanni Oromoo hundi keessanuu kan sa'aatii kana teettanii nu laaltanii nu wajjin kolfitanii nu wajjin bohaartanii nu wajjin baratanii nu wajjin kolfitanii irraa waan baratanii itti qalladaniitiin walii gala mataa dubbii time is gold itti faranjiin si galee sa'aatii keessan nuuf kennitan baay'ee tokko galatoomaa isiniin jennaa. Kanarraan itti aanuucha warroonni subscribe godha warroonni flow godhin follow godha isin jecha galatooma ulfaadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa harnu tura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isin jenna maal tameeti anis wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jabaadha kaachirraa fi ammoo obseedhaani salaamtaatti nageessi jabaadha isin jedha hayyetti geessa baay'ee galatoomitilee okay thank you